Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? The author channel Aku English with Oromic akkam nagaa jirtu bagi jiraattan. Yes, walid deebine jira hadhas. Thanks to God. Rabbi galanna go. Guyyaadha Aku simbeytan barumsa guraaman walid deebine jira. Barumsa kenna hadha keetti kan barannu waa'ee barumsa tense simple present tense active and passive jechuudha. Maaliif topic kana fudhadhee waa lamaaf tokkoffaa barattoota kutaa torbaffaa saddeettaffaa kitaaba sanatti argamuuf lamaffaa koorsiin kun koorsii remedial course yookaan immoo remedial just program keessatti waan argamuuf jecha koorsii kana qabadhee isin dhiyaadha jechuudha. Samoona kana yookaan immoo viidiyoo samoona dalagu irratti baay'inaan waa'ee active passive dalaga jechuudha. Kanaaf tense hadhatti irratti dalagu tense simple present tense jechuudha. Exercise baay'ee isaa wajjin qabadhee isin dhiyaadha jira jechuudha. Hanga xumura sagantaa keetti hojii turaan affeera kiyya. Barumsi kun akkuma isin himee barattoota kutaa torbaffaa ol hanga kutaa freshman course hanga remedial classiti isin fayyadama handout isaa irra laalaa chapter tokkoffaa jira waan ta'eef irraa fayyadamaa jechuudha. Kanatti maan gara barumsa keessatti naa deebisoo. Barumsa keenya kadhaa kubsitti dursa maadha simple present tense in active and passive jechuudha. Tense simple present tense active dhaan gara passive jechuudha. Okay, dursa definition tense tokkoffaa baay'inu. Tense tokkoffaan define yeroo garamu yookaan immoo tense simple present tense define yeroo garamu akkamitti define godhama? It is used for an action which happens every day jechuudha. Tense kun faayidaan isaa gocha yeroo hunda deddeebiinsa raawwatu kan itti fayyadamu tense kamini tense simple present tense jechuudha. Akkasumas immoo to express something fact or universal truth jechuudha. Akkasumas immoo faayidaan tense kana wanta dhugaa wayii faaktii lafa jiru wayii ittiin ibsuudhaaf illee ni fayyadamna jechuudha. Akkasumas immoo to express habitual action or to express repeat action. Habitual action yookaan immoo araada kenna ittiin ibsachuudhaaf tense kun ni fayyadamna jechuudha. Kun faayidaa tense isaa keessaa muraasa jechuudha. Formulaan tense simple present tense dha yeroo hundayyuu akkaminni formulaan keenya say plus verb 1 plus object jechuudha. Kun formulaa tense kamiti? Formula tense simple present tense jechuudha. Formula tense simple present tense jechuudha. Okay. Formulaan kun isa active jedhama jechuudha. Formulaan tense say plus verb 1 plus object kun tense simple present tense jechuudha. Kaayaan keenya guddaan kana son ta'in passive barbaadna jechuudha. Haa ta'uti wal bira qabaa deemna jechuudha. Wal bira takka takkaan jechuudha. Hima keenya si kenna kana affirmative negative question active passive jira deemna jechuudha. All right. Dursa waa'ee active passive beekuun barbaachisaadha. Eega tense kana beeknee booda active illee maal akka ta'e xiqqoo ilaallu. Active jechuun viidiyoo as dura dalagee jira sirriitti ibsa jechuudha. Active jechuun is a do of action jechuudha. Or it is what the subject does jechuudha. Okay, what the subject does jechuudha. Active jechuun wanta subjectiin yookaan immoo agentiin godha jechuudha. Active means what the subject does jechuudha. Passive jechuun maal jechuudha? Passive means is receiver of action kan gochi irratti adeemamu jechuudha. Passive jechuun maal jechuudha? Kan gochi irratti adeemamu jechuudha. Yookaan immoo passive means what happened to the subject. What happened to the subject jechuudha. Akkasumas immoo wanta subject irratti raawwatame jechuudha. Yeroo example isaa ilaallu isin agarsiisaa jechuudha. Kuni definition gaaba active fi passive jechuudha. Yeroo hundayyuu active gara passive jiruuf yeroo hunda waa sadii beeku qabdan. Yookaan immoo waa afur beeku qabdan jechuudha. Tokkoffaa tense keessatti jirama. Tokkoffaa maal jirama? Tense jechuudha. Okay, tense keessatti addaan beeku qabdan. Maaliif jennaan gaafii yeroo si kennamu dursa active gara passive jiruun duratti tense kama akka ta'e addaan baafadhu. Okay? Addaan baafatta jechuudha. Lammaffaa gaafii jijjiiruu deemte yookaan immoo gaafii dalaguu deemte. Gaafii yeroo hundayyuu eessarraa kaataa dhumarraa kaataa. Starting from the object jechuudha. Object sun maal deebi'a? Subject deebi'a jechuudha. Kanaaf naafaa maal daawwachuu qabdaa? Naafaa objectii keessa jechuudha. Maaliif jennaan objectiin kee yookaan singularidha yookaan mummaadha yookaan plural jechuudha. Lamaan keessaa tokko ta'a jechuudha. Kanaaf addaan baafachuun dirqama jechuudha. Sadaffaan himni kee transitive verb ta'uu qaba jechuudha. Himni kee maal ta'uu qaba? Transitive ta'uu qaba jechuudha. Transitive ta'uu qaba jechuudha.
Transitive maachudha. Hima of keessa subjective fi verb fi objective keessa qabachuu. Fakkeenyaaf I sleep ho'te himi kun jijjiramu. Himi kun intransitive yookaan immoo transitive jechuudha. Maaliif ennaan gochi kan irratti adeemamu hin jiru jechuudha. Kan gochi irratti raawwatamu hin jiru jechuudha. Meetime I sleep anni rafeede malee kan gochi irratti adeemamu hin jiru jechuudha. Objective qabachuu. Kanaaf kun hin jijjiramu jechuudha. Kanaaf tensi keessa dabaafte booda dhuma kee eeggaddan baafte booda maal daamachuu qabda? Himni kee maal ta'uu qaba? Transitive ta'uu qaba jechuudha. Transitive ta'uu qaba jechuudha. Kana daamachuu hin dagatina. Okay, akkasumas immoo yeroo hundayyuu active gara passive yeroo jirtu verb 1 gara jijjiiramu qaba, verb 3 jijjiiramu qaba jechuudha. Verb 1 gara jijjiiramu qaba, gara verb 3 jijjiiramu qaba jechuudha. Verb 1 gara past participle jijjiiramu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf verb tokko fakkaatti yoo goosii kenne maal jijjiiramu qaba? Gara gan jijjiiramu qaba jechuudha. Verb 3 jijjiiramu. Kun verb 1 dha. Verb 2 jidduu kana jira. Kun verb 3 jijjiiramu qaba jechuudha. Yeroo hundayyuu verb 3 jechuun barbaachisaa jechuudha. Kuni step afuraffaa jechuudha. Shanaffaan wanni isin beekuu qabdan maalidha? Verb to be jiraatuun qaba jechuudha. Yeroo hundayyuu verb to be. Without verb to be, it's so difficult to express active to passive jechuudha. Yookaan immoo it's very difficult to change active to passive without verb to be jechuudha. Verb to be jechuun eenyu fa'a? Verb to be jechuun like am fa'a, is dha, are dha, was dha, where dha, being dha, be mataa isaati jechuudha. Okay? Okay, am, is, are, was, where, being, be. Okay, akkasumas immoo will jechuudha. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. Kuni rakkoon qabu formula keenya dhaabbatadha. Wanni torbaaf hin beekamaa jechuudha. Am, is, are, was, where, being, be. Wanni kunni verb to be kun jiraatu qaba jechuudha. Yeroo hundayyuu verb to be baay'ee jira. Gara 24 jira. Keessaa torbiin kun baay'ee beekamaa jechuudha. Torbiin kun maalidha? Yeroo hundayyuu eessa keessatti argama? Passive keessatti ni argama jechuudha. Yeroo hunda jechuudha. Kanaaf isaan malee active gara passive jiramu jechuudha. Kuni wanti si yeroo hunda beekuu qabda jechuudha. Wanti si yeroo hunda beekuu qabda jechuudha. Daawwattoota kiyya. Okay, kana hubattanii booda kallattimaan gara gaaffiitti deebina jechuudha. Amma kan barannu active gara passive jiru deemna jechuudha. Yookaan immoo tensi keessan addaan beekuun barbaachisaa jechuudha. Okay, lala. I wash my face and hands. Hima kan yeroo laallu I keenya sabeettidha. Verbin keenya washidha. My face and hands kun maalidha? Object jechuudha. Okay. As lala. Himi kun amma ila affirmative. Himi kun amma affirmative. Yookaan immoo hima positive jechuudha. I wash my face and hands. Hima kana negative yeroo goona kam goona? Tense tokko fakkaatti hima kana negative yeroo goonu maal fayyadamna? Doesn't fi do not fayyadamna jechuudha. Okay, yeroo hundayyuu abbaan gocha raawwatu ayoo ta'e I do not jennaani. Yoo we ta'e we do not jennaani. Yoo you ta'e you do not jennaani. Yoo they ta'e maana they do not jennaani jechuudha. Tasa immoo abbaan gocha raawwatu yoo he ta'e immoo he doesn't jennaani. Yoo she ta'e she doesn't jennaani jechuudha. She doesn't. Yoo immoo it illee ta'e maala it doesn't jennaani jechuudha. Kuni akkaataatti negative jiru jechuudha. Yoo ammoo gaaffii jechuudha baan ammoo do qofa irraa fayyadamna jechuudha. Do qofa irraa fayyadamna jechuudha. Yookaan ammoo hite ammoo does irraa fayyadamna jechuudha. Kuni yeroo hunda wanti sin beeku qabda jechuudha. Baay'ee salphaadha. Haa ta'u garuu ammoo barattoota muraatti mul'ata beeka jechuudha. Okay. Gara gaaftaa deebinu I wash my face and hands. Ani fuula kiyyaa fi harki dhiqadha jechuudha. Amni kun ammaadha affirmative. Negative jechuudha baan maal goona? I don't wash my face and hands. Okay? So this is negative forms. Negative. Okay. I don't wash my face and hands. Hima kumaida hima negative. Gaafa negative goonu dooni keenya es kenna jidduu sabeetti fi jidduu verbii keenya jechuudha. Gaaffii yoo gochuu barbaannu, okay? Asitti raamurra duu keenya kana fuunee jalqaba kenna jechuudha. Okay? Qubee guddaa goona, eegas ay kenna, as fuunee yeroo hundayyuu ayin
yoo adda dhaabattu qubee guddaa jechuudha. So do I wash my face and hands? Question mark jechuudha. Okay, I wash my face and hands and fuula kiyyaa fi harka dhiqadha. I don't wash my face and hands and harka kiyyaa fi fuula kiyya hin dhiqadhu jechuudha. Gaafii Oromoo do I wash my face and hands and fuula kiyyaa fi harka dhiqadha? Eenyu gaafatee of gaafata jechuudha. Ofumaa gaafata jechuudha. Do I jechuun eenyudha? First person singular jechuudha. Do I wash my face and hands? Okay? Do I wash my face and hands and harka kiyyaa fi deebisaa arbanna jechuudha. Deebisaa maalidha? Yes no question. Okay? Yes. I maal deebi'a you hin deebi'a jechuudha. Yes, I do in jedhamu. Yes, you do jechuudha. Yes, you do. Yoo ammoo inni kanneen maataan no, you don't jechuudha. Okay, fakkeenyaaf do I wash naa deebisa jechuudha. Cameraman. Alright, naa deebisa jechuudha. Okay, do I wash my face and hands? Yes, you do. Yes, you do. Ana gaafata jechuudha. Okay, an fuula kiyyaa harka dhiqadha? Eeyyeen dhiqatta. No, you only can know. No, you don't. You only look at it. Look at it. How can you get it? Full of it. So, no, you don't. Ne, how can yes, no question can demonstrate. Okay. Amma kayon ki yugud dan active kana pass with you. Akata negative question jumrale jura. Amma gara gaf makana gara pass with tajiro. Gaf maida I wash my face and hands. Okay, gochen rawata jira I. Magoda nidikata chul. Malikata fuula fi harka sari kata chul. I wash my face and hands. Dursa active gara pasiro jutan. Malala sinjere tensi. Tensi kene bene jechul. Tensi kamini tensi simple present tensi active da chul. Garme jura passive chula. Eshi tensi damba fana jira. Lama fa malalu kamna objective. Him again kene khati objective kene kamini I wash my face and hands chul. Kuni objective kene chul. Okay? My face and my face, my hands can go chirate chul. Washing verbida I kene mo sabeti chul. Kuni sabeti da washing kene verbida kuna mo objective chul. Okay? Hi Jerome. Okay, lanfa tokafa tense damba fanne lanfa objective kene hin kamna lale jura him kene transitive da sarafa mo Objecting can singular imo purai. Kanan dagatna. Objecting can singular imo purai. I wash my face and hands. Ani har full kiya fi har kiyade chuda. Gochi kan ratira automajuro. Wa meg takum walam chud. Mal my face and hands chud. Har full kiya fi har kiya chud. Kalmo har kalaben kiya chud. Asrat lesi kabe chud. Kanaf kan gochi ratide umada danud ay chud. Formula kenna tensi sibaran tensi passive na kamin formula kena kaminni okay obit taachur obit kun asar kamna chura obit taachura obit gara na tio de umata subject taachura subject plus verb to be am is are verb to be around you dirqabachur okay plus v3 or past participle plus by plus kazem sumalta plus object tachu sabiti gara do fumata object tachu object gara do fumata sabiti tachu kuni formula kan tense simple present tense passive chula say plus verb to be am is are plus verb 3 plus by plus object chula kana formula kan dagatina formula kene kana ndagtana formula kena kana aychu okay formula kana feramne gafi kana yijru I wash my face and hands okay ira yijru asra kamne chura my face ra kamne chura okay my face and hands okay my face and hands danura mire kana fi you easy mo ami mo arif rata chura So, my face and the hands are verbing kena maida washing. Verb 3 washing maida. Okay? Washing kena regular ida. Passes so gunmat magona ed era double chula wash ta chula. Verb 3 sale
washed taaju. Kanaaf kan fayyadamna kana fayyadamna jechuudha. This verb 3 kun verb 2 dha kun immoo verb 1 jechuudha. So my face and hands are washed by whom? Ayin garami jirama by me jechuudha. Ayin garami jirama me jechuudha. Maalina sababtiin gara maal jirama? Gara objectii jirama jechuudha. Ayin me jirama jechuudha. Yeroo hundayyuu my face and hands are washed by me ta'a jechuudha. Yeroo hundayyuu kan dagatina ayin sababtiidha gara me namoo gara as zayin gara deemi jirama yuun gara yuutu jirama hi namoo gara himi jirama shiin gara moo gara heer fi iti namoo gara umaa iti jirama gara ita jechuudha. Akkasumas immoo maqaa gara jirama gara maqaa jirama jechuudha. Hasanoo ta'e hasanatti. Okay, hosee ta'e hosee jirama jechuudha. Kanaaf kun sababtiidha kun objectii jechuudha. Kuni gara jirama kun gara jirama kun gara jechuudha. Yeroo hundayyuu sababtiin objectii maalta sababtiidha jechuudha. Kuni dagachuun qabda jechuudha. Kanaaf ayin gara jirame ayin gara miitu jirame jechuudha. So my face and hands are washed by me jechuudha. Fuula fi harki eenyuun dhiqatame anaan dhiqatame jechuudha. Okay. Kuni affirmative activity gara passive jirama jechuudha. Isma kana passive kana negative yaa goonu yookaan immoo question yaa goonu jechuudha. Akka kitaaba remedial yookaan immoo freshman course gubbaa jirtu jechuudha. Okay. Yeroo negative gochuu barbaannu maal goona? Asmara qofa maal dabala? Note dabala jechuudha. Kana jechuun my face and hands are washed by me. Fuuli kiyyaa fi harki kiyya anaan dhiqatamee jira jedha. Yoo fuuli kiyyaa fi harki kiyya anaan hin dhiqatamne negative passive gochuu barbaannu maal goona? Okay, my face and the hands are not washed. Not covered. So my face and hands are not washed by whom? By me jechuudha. Ila r plus verb 3 dha mire r makana maal qofa dabaludha? Not qofa dabalu jechuudha. Kun maadha? Passive negative jechuudha. Yookaan immoo negative passive jennaan jechuudha. Kun affirmative dha. Okay? Kun affirmative kun maadha? Negative dha jechuudha. Okay. Akkasumas immoo question isaa goonu. Question dagochuun dandeenya jechuudha. Okay? Gaafa question goonu maal goona? Arii keenya eessa finna? Garas finna jechuudha. Arii keenya garas finna jechuudha. Maal goona? R jennaan. R my face and hands. Okay? Are my face and hands washed by me? Question mark. Simple. Okay? Are my face and hands washed by me? Okay. Full kiyaf harki anani katame? Yes. Okay? Are my face and hands washed by me? Yes. Yes. Okay. You can more? No, okay? No, you are not, or yes, you are. Are my face and hands washed by me? Yes, you are. Yes, no question, Sati. Yes. Okay, yes, you are. Okay. Okay, or you can say yes, you are. No, you are not. Or you can say no, you aren't. Okay. Kuni akkaataa negative question jira jechuudha. Gaafin kun martiniyyuu kun akkaataa teessii itti jiranii kun ammoo akkaataa passive active itti jira jechuudha. Daawwattoota kee kanaaf kadhate jechuudha. Okay, mee exercise itti aanu adarenu yookaan immoo exercise gaafii lamaffaa haa darenu jechuudha. Eesh gaafii lamaffaa darenaa jechuudha. Akka isin galuuf jechuudha yookaan immoo sirriitti akka isin galuuf barbaada jechuudha. Okay. Warroonni remediaalii yookaan immoo carraa remediaalii university isin ga'e sirriitti na hubachuu qabdan jechuudha. Okay. Gaafii lamaffaa. Okay, gaafii lamaffaa maalidha? Okay. I eat my breakfast. I eat my breakfast. Okay. I can I jiru. My jira she jira jechuudha. Okay. She eats. Okay. She eats her breakfast. Okay, she eats her. Okay. She eats her breakfast. Isheen qorsi ishee nyaatti jechuudha.
Gaaffiin kun teessi kamini? Teessi simple present tense. Tokkoffaa sabeetii kenna maalidha? Sheedha. Asirratti verbi kenna maal dabalee? S dabale jechuudha. Because sabeetii kenna maal ta'eef? Singular waan ta'eef S fudhataa jechuudha. So she eats her breakfast. Isheen maal ishee nyaatti? Qurshii ishee nyaata jechuudha. Amma himuu kana negative gochuu barbaadu maal goona? Okay, sabeetii kenna she waan ta'eef she doesn't naan. Maaliif naan abbaa gochuu laata? Namatti salphaa ta'e jechuudha. She doesn't naan mana she don't jennu jechuudha. She doesn't itisi gara jirama gara iti jirama jechuudha. Esi rabad. Maaliif naan himuu kenna maala? Negative waan ta'e jechuudha. So she doesn't eat what? Her breakfast. Her breakfast. Isheen qurseessee hin nyaatu jechuudha. She doesn't eat her breakfast. Isheen qurseessee hin nyaatu jechuudha. Kuni maala? Negative. Gaaffii ogummaa goonaa asitti irraa mul'atu does. Okay? Does she eat her breakfast? Her breakfast. Question jechuudha. Does she eat her breakfast? Isheen qurseessee ni nyaatti? Okay? Does she eat her breakfast? Isheen qurseessee ni nyaatti? Deebisaa maal ta'a? Yes no question kenna maal ta'a? Suma yes no question baratachuudha. Yes she does. Yes itti raawwatee maal goota? She does. Gaafa affirmative jechuudha. No itti raawwatee maal goota? No she doesn't ta'a jechuudha. No she doesn't ta'a jechuudha. Kuni akkaataa affirmative kenna negative kenna question fi yes no question tense active yookaan immoo tense simple tense jira jechuudha. Gaafuma kana deebinee passive agoona wala. She eats her breakfast. Negative question passive jechuudhaaf gaafsi kenna kana maal jira? Passive jira jechuudha. Amma passive jirta jechuudha. Okay. She eats her breakfast. Sabeetii kenna maadha? She. Eating kenna maadha? Verb 1. Her breakfast kenna maadha? Object jechuudha. Active gara passive jiruudhaaf dursa maal qabsiin jedhee tense. Tense kenna tense kamini simple present tense. Lammaffaa. Active gara passive jiruudhaaf maal qabda? Object. Objectiin kee yookaan singular yookaan plural. Yoo singular ta'e easy yookaan am. Yoo plural ta'e are fayyadamtaa jechuudha. Kanaaf object ilaaluun irratti barbaachisa jechuudha. Okay, kanaaf mee haa jiru. Object kenna maadha? Her breakfast. Her breakfast kuni singular immoo plural. Singular her breakfast. Her qurseessee jechuudha. Okay? Singular jechuudha. Kanaaf iyyuu singular maal fudhata? Easy moo am moo are? Easy. Maaliif easy fudhata? Am osoo ta'e osoo beekti kenna osoo ayi ta'e akkam maal ta'a am fudhata jechuudha. Ayi am ennaan yookaan immoo hin jijjiirama jechuudha. Yookaan immoo osoo dhumarratti osoo miite gara deemu maal ta'a? Ayi jijjiirama jechuudha. Gaafsan ayi ennaan ayi am ennaan jechuudha. Am osoo beekti objecti kenna maadha? Waan biraati jechuudha. Her breakfast. Kanaaf maal bakka bu'aa akkama fudhanna jechuudha. Yeroo jiru akkama barreessa jechuudha. Her breakfast. Esti fudhan qabu. Her breakfast. Singular jechuudha. Kanaaf iyyuu her breakfast is. Jenna jechuudha. Isin kenna maadha? Formulaa kenna jechuudha. Okay. Amma verbi kenna maadha? It's jechuudha. Itiin verbaan isaa maadha? Itidha. Verbituun isaa hoo? Eat. Verbituun isaa eat. Verbituun isaa maadha? Eating ta'a jechuudha. Okay. Eating ta'a jechuudha. So her breakfast is eaten by whom? By her. Okay, her breakfast is eaten by her. Question is ishee maan nyaatame jechuudha. Her breakfast is eaten by her jechuudha. Kuni akkaataa itti passive jira jechuudha. Gaafa kan deebinee negative haa goonu. Okay, question is isin nyaatamne negative passive jechuudha. Her breakfast is not verb 3 isaa yeroo hundayyuu negative ta'e question ta'e jijjiirama jechuudha. So her breakfast is not eaten by her. Question is ishee maan taane hin nyaatamne jechuudha. Gaaffii gaafa goonoo easy kan sitti raamura jechuudha. Kanaaf easy kana as kenna jechuudha. Is her breakfast mul'ata misiritti? Is her breakfast eaten by her? Okay. Is her breakfast eaten by her?
qurseen ishee isin nyaatame jechuudha. Yookaan immoo qurseen qursiin jechuudha. Yookaan immoo nyaanni ganamaa jechuudha. Isheen nyaatame jechuudha. Deebiin isaa maadha? Yes jennaan jechuudha. Yes, is her breakfast eaten by her? Yes. Okay. Yes, she is. Or you can say yes, it is jechuudha. Qursii waan ta'eef jechuudha. Is her breakfast eaten by her? Yes, she is. Yes, it is jechuudha. Kana deebisee ta'a. Yes, it is. No, it is not. No, it is not. It's not. Okay, isin nyaatame jechuudha. Kuni akkaataa deebisan jechuudha. All right. Okay. Are my face and hands always burning? Yes. Okay. Okay, asittillee. Okay, asittillee maal ta'a deebisaa? Akka sabeetiin kenna zay bakka jechuudha. Yes. They are. No. They are not jechuudha. Maaliif zay ta'a? Face fi hands walitti maal ta'a? Zay bakka bu'a jechuudha. Kanaaf are my face and hands washed by me? Harkiyyaa fi fuulli keenyaa dhiqamennaan? Yes, they are. Eeyyee ittiin dhiqame jechuudha. No, they are not. Kanaaf kunillee maal ta'a? Is her breakfast? Breakfast maadha? Wanta jechuudha. Nama osoo hin ta'in wanta jechuudha. Kanaaf is her breakfast eaten by her? Qurshiin isin nyaatamennaan? Yes, it is. Eeyyee jechuudha. No, it is not jechuudha. Yes, no question irratti yeroo baay'ee sabeetiin deebi'u waan ta'eef jechuudha. Kuni example lammaffaa jechuudha. Kuni example meeqaffaadha? Lammaffaa jechuudha. Example sadaffaa. Okay, example sadaffaan maalidha? Ilaalla jechuudha. Okay, haga ammaa kana ilaalaa jiru maalidha? Active gara passive yookaan immoo tense si baranteessi gara jijjiiraa jirra gara negative question akkasumas immoo gaafa san deebinee gara gara passive jechuudha. Maaliif ennaan kitaabni keessan yookaan immoo handoutiin keessan maal na ajajaa jira? Akkaataa itti active gara passive jiran na ajajaa jira jechuudha. Okay? Kanaafuu ennaa waa'ee active passive durallee barsiisaa jira. Ammatti garuu immoo akka isiniif galuuf sirriitti adda baasee isin barsiisaa jira jechuudha. All right. Okay, I take tests. Okay, example 3. Okay, I take. Okay, tests. Sorry. Okay, example sadaffaa maalidha? I take tests. Himi kun maalidha? Hima tense simple present jechuudha. Himi kun maalidha? Affirmative jechuudha. Negative isaa maalidha? I don't take tests. An tests waan fudhadhu jechuudha. Kun maalidha? Negative jechuudha. Gaafa tamaa godha? Do. Okay, do I take? Okay, do I take tests and test fudhadha? Mallattoo gaafa jechuudha. Deebisaa yes you are. Yes you do. No you don't jechuudha. Kuni akkaataatti affirmative gara negative gara question jechuudha. Amma gaafa nu kenname kana passive goonu. I take tests. Okay, kuni sabeettiidha. Kuni verbaadha. Kuni obiti jechuudha. Kanaafi passive jechuudhaaf dursa isaa qabna. Dhumuraa qabna jechuudha. Maalidha? Tests. Himni test kun singular pluralidha. Plural jechuudha. I take tests. Test baay'ee fudhataa jira jechuudha. Mucaa kun kanaaf ennaan tests are taken. Okay, verb 3 taken maalidha? Take, verb 2 isaa maalidha? Took, verb 3 isaa maalidha? Taken jechuudha. So, tests are taken by whom? By me ta'a jechuudha. Gaafa negative kun maal goona? Okay, tests anaan fudhachuu jechuudha. Baatu maal ta'a? Tests are not taken by whom? By me jechuudha. Kuni affirmativeidha. Kuni maalidha? Negative jechuudha. Gaafa kun maal ta'a jechuudha? Okay, are asuma irraa murta jechuudha. Akkuma reefta dalagaa ture jechuudha. So, are tests. Okay, are tests taken by me? Gaafi ta'a jechuudha. Okay, are tests taken by me? Tests anaan fudhatame jedhu. Okay, gaafi ta'a jechuudha. Gaafi ta'a jechuudha. Kanaaf kuni akkaataa itti affirmative gara negative gara question akkasumas immoo affirmative gaafi tense siban tense gara passive jiru akkaataa kanaan jiru jechuudha. Kanaaf gaafi beeksisni kenne gaafi sadi isin dalagee jechuudha. Okay, gaafi lama homework isin kenna injijjiirtan jechuudha. Okay? Afraffaa. Okay? I do homework. I do my homework.
Okay, gaafii isin kenni kana tokkoffaa maal gootanii affirmaatiif godhanii bira negative tense simple tense akkana jirtanii eegas ammoo question jirtan. Eegas ammoo gaafii kana deebisanii maal jirtanii passive jirtan jechuudha. Passive tense kaminni affirmative. Eegas ammoo passive negative. Eegas ammoo passive question jirtan jechuudha. Kanaaf gaafii afuraffaa kan dalagaa jechuudha. Shanaffaa. Okay, gaafii shanaffaa leen maal jedhaa? Okay. You play tennis. You play tennis. Kuni lemaadha. Gaafii tensi simple one tense jechuudha. Tensi simple tense jechuudha. Eeshi maal isaa gootanii negative gootanii eegas question gootanii eegas immoo gaafii kan gabii jirtanii gara passive jirtanii eegas negative passive gootanii eegas immoo question passive gootanii jechuudha. Walumaa galatti gaafiiwwan tensi simple tense active passive kana fakkaata. Amma immoo walumaa galatti gaafiiwwan 10 wayii isinii kenna. Gaafiiwwan 10 kanallee bira shaakaltan jechuudha. Isinii barreessaa hojii mana isinii haa ta'u inni shaakaltan jechuudha. Okay, daawwattoota kiyya active passive akka jijjiiran laallee jira. Akkasumas immoo gaafii afuraffaa fi shanaffaa isinii kenna jira. Gaafii shanaffaa afuraffaa kan hodaydan isinii galee jedhe yaada. Amma immoo gaafii exercise on simple tense dha. Gaafii kunniin gaafiiwwan kitaaba yookaan immoo handaawutii remedial gobbaarra jira. Namoonni handaawutii remediaalii waggaa dabree qabadan achirraa laaluu dandeettan jechuudha. Baranallee sanuma waan ta'eef sanumarraa fayyadamuu dandeettan jechuudha. Kanaaf gaafiiwwan 7 jira. Gaafiiwwan 7 kanneen achirraa yoo laaltanii argattanii kanaaf gaafiin kanneen yoo shaakaltan tensiin kun isinii galee dhiyaata jechuudha. Tensiin kun gaafiin maalidha? Change the verbs in the brackets into appropriate form of simple tense and complete the sentence jedha. Iddoo duwwaa kanatti akkuma agartanii iddoo duwwaa isinii kennee jira. Iddoo duwwaa kanatti verbi brackets isaa kana laalati. Okay, asin maalidha? Get jedha, go jedha, set jedha, play jedha, take jedha, make jedha. Akkasumas immoo maalidha? Love jedha jechuudha. Verboota kanneen iddoo kanatti guutaa jedha. Maal laaltanii guutan? Sabettii keessan laaltanii guutan jechuudha. Sabettiin keessan singura yoo ta'e SC, EST fi IS verbi keessatti dabalta. Sabettiin keessan immoo pura yoo ta'e immoo verbi jiru akkuma jirutti maal goota? Akkuma jiru keessatti jechuudha. Kanaaf deebisaa koomentirratti naa barreessaa bakka isin dhabdan immoo isin sureessaa jechuudha. Okay, kanaaf yeroo hundayyuu waan baran duubaran exercise gaafiiwwan muraasni kenna. Deebisaa immoo yeroo ittaanu isiniifan deebisa jechuudha. Isin deebiseerraa baay'ee maa godha? Barumsa haaraatti dabarraa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti barumsi keenya kaadhaa waa'ee maaliiti? Waa'ee tensii, simple tensii fi active passive isaa barannee jira jechuudha. Waa'ee kanaa maachis ni baare akkaataatti negative question gaafii godhan hunda barannee jira jechuudha. As durallee viidiyoo dalagee jechuudha. Kanaaf yoo ammaa mirsi deebe isinii gala jedhee jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu barumsa kanarraa akka waan ajaa'ibaa yoo hubattan akka ammaachi waa'ee active passive dhibattanii yaaddanis isinii ibsee jira. Kanaaf yoo isin galiin ammallee na gaafadha. Gaafii barbaadan ergaa koomentirratti mee gaafii kana passive jiraadhaati gaafadha. Rakkoon qaba jechuudha. Kanaaf yeroo taanu tensii ittaanuun hanga walitti deemnu tensii present continuous tense active passive ilaala jechuudha. Maaliif filadhee? Because barattoota remediaalii baay'ee waan fayyadafachaaf barattoonni baay'eenis gaafii kana waan na gaafataniif isiniifan dalagee akkasumas immoo waa'ee active passive kutaa kana jedhamu kutaa 7 irraa qabee hanga kutaa 12 yuunivarsiitiitti yeroo hundayyuu maalidha? Common jechuudha. Kanaaf kutaa kanaaf jedhamee wanni beekamu jira jechuudha. Ka kutaa 7ffaa 8ffaa si dalagee akkuma kutaa yuunivarsiitii dalageetti ilaalamaa jechuudha. Wanni jiramu jira jechuudha. Kanaaf gaafii qofa jiree malee waan tokkollee wanni jiramu jira jechuudha. Walumaa galatti haala mabaree kanaan gaafiiwwan hojii manaa meeqa isinii kenne asii 2 qabna. Asii 7 waliin meeqa 9 jechuudha. Kanaaf hojii manaa kana qopheessaa na eegaa yeroo taanu walumaan ta'e jechuudha. Kanaaf daawwattoota kiyya barumsa kiyyaadhaaf qabadhee isin dhiyaadhe. Kana fakkaata yeroo taanu barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaan yeroo hundayyuu affeerraa kiyya akkuma duraanii chaanal kiyya subscribe like share kana gootan kabajaa isin gaafadhaa naaf jiraadhaa ulfaadhaa love you all bye bye.